mana obboleessa keetiif obboleessa kan kee alla yaayyaate ijoollee lama wajjiniin sittini maati intala itti na eeggadhu booddee hojii kan kee tokko tokko nani maal seera ati narratti seersitee jechuudha seera ati narratti seersitee waan ati na goote hundayyuu nan ima booddee jechuudha tokko tokko na eeggadha habdii geetaachoo mulammati dhufte komantii kun abarreessite taanaan udduu haadha keetitti aanatu as taa'eetan zarmaan zarii kee biyyatti ficcisiisa jechuudha. Sittini maati hakkan Dubaayii kana keessatti qobaa jiraadhe sittin fakkaatin ilma sadaqaa ilma kuulloo biyya kuullootti si deebisu obbolaan kiyya jechuudha. Ilma haadha salee irratti salaate jechuudha. Ilma sadaqaa yoo garuu kamaatu hojjettee nama Oromoo gargaarte sadaqaa kadhattee sadaqaa turte ofii keetiif iyyuu sadaqaa kadhatte. Barumsa keessa kanneen hojii hojjettee jiran Oromoodhaaf inni taasisu abaasaa kuulloo dura deemu kuulloo bilisoomsu. Oromoo bilisoomsu irratti saree waan fakkeessu barbaadu abaasamma asirra jiru ammallee xabaasaan kuullummaa dur yeroo kuulloo biyya keenyatti himmaa keessatti ijoolleen Jimmaa Oromoon Jimmaa hin beeku xabaasaan dhaban asirraa dhiirri dubartiin asirratti gubamu jechuudha akka aadaatti sini galtee abdii geetaachuu cin godhati ilaalaa fidetti abaasaa qaba hidda kan irratti jechuudha abaasaa ishee farankaa duudee lama fakkaattu asirraa qaba jechuudha ifteena harrarsise ani iddoo haadha keetii akka labaabbateeta sikkiimitti ta'a jechuudha sigalee takka yeroo ati namarrasitu ansinniisu ilma haadha salee irratti salaate jechuudha shaarmuqicha haadha raawu jechuudha ilma sadaqaa jechuudha istinii Dubaayii deemte sadaqaa kadhatta Suudii deemte sadaqaa kadhatta jechuudha diqaalticha haadha raawu rootto tortoraa kee dhaban xiraa durbar kuulloo bira akka kanatti hin teenyu ban xiraa keessaniif jechuudha xiran keessan baxaam itti sin ciigofna nuti kuulloon arrabii diyaarratti nama taate kuulloon xabaasaa baattee rooziidhaan waa jetti deemi xabaasaa kee fira balleessi dura gimaa saamii haadha raawu xabaasaa kullummaa osoo ofirraan balleessinaan hawwaa jechuu barbaaddi kun sadaqaa ilma sadaqaadhaan dhalatee guddate jechuudha abdii geetaachuu anatu udduu haadha keetti muka gashi mana abbaa kanarraa barbaaddee ergamtuu biltsiginnaa dhuftee na arrabsitaan ergamtuu biltsiginnaa sinimaati udduu haadha keetti aanatu muka gashi irraan baase jechuudha si galtee miti Anke mara kon qabu jechuudha zarmaan zarii kee biyya kuullootti deebisu obbolaan kee zarmaan zarii kan kee obbolaan kee yoo son ta'in gaaddanyaan obbolaa kee jechuudha gaaddanyoonni jiraa qoftee zarmaan zarii kan kee baadhatte biyya kuulloo deemta saree haadha raawu jedhama